Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti ergee boqonnaa tokko. Ani Phaawulos amantiif dhugaa beekuu warra Waaqayyoof waamanii akka namoota Waaqayyoof ta'uutti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoo fi ergamaa Yesuus Kiristoos ta'ee kana caafuu kooti. Abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyoon matumaa hin sobne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti. Yeroo isaaf ta'etti Waaqayyo fayyisaan keenya karaa lallaba isaa abboommii isaatiin adaraa anatti kenname sana dubbii abdii sana mul'iseera. Gara Tiitoos isa karaa amantii walii wajjin qabnu ilma koo dhugaa ta'e, Waaqayyo Abbaan Kiristoos Yesuus fayyisaan keenyas ayyaanaa fi nagaa siif haa kennu. Sababiin ani Qareexis biyya bishaan keessatti si hambiseefis wanta toora hin qabatin hafe akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandarattis akkuma ani si argisiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessuu irra akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasii irra dhaabbatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti ijoolleen isaa kan amanan malee gadhiisatti jiraachuu isaatiinis yookaan abboomamuu diduu isaatiin kan hin hadheeffamin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waldaa tokkoo hojii Waaqayyoon adeemsisa erga ta'ee waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isa irra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookaan nama dafee aaru yookaan machaa yookaan nama lola jaallatu, nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isa irra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa'aa, nama adaba qabus haa ta'u. Barsiisa sirrii sanaan gorsuu warra isaan mormaniitti immoo balleessa isaanii itti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhateetti dubbicha isa amanamaa sanatti jabaate qabamuun isa irra jira. Namoonni hin abboomamne warri dubbii midhaan hin qabne dubbatan warri nama wallaalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhagna qabaa eegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabachiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajii ofii isaanii warra Qareexis yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'oodhas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbatee kanaafis amantii isaaniitti seelkoo akka hin qabaannetti cimsii balleessaa isaaniitti mul'isi. Si'achis makmaaksa amantii isa kan Yihuudootaa abboommii namoota warra dhugaa irraa galagalanii duukaas akka hin buune godhi. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaa'aadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokko illee qullaa'aa miti. Sammuun isaanii fi yaadni isaanii iyyuu xuraa'aadha. Isaan Waaqayyoon hin beekna jedhuu hojii isaaniitiin garuu isa hin ganu. Isaan ofii isaaniitii jibbamoo warra hin abboomamne warra qoramanii hojii gaarii tokkoof illee gatii dhabanidha. Tiitoos boqonnaa 2. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu dudubbadhu. Maanguddoonni warri dhiirri warra dhugaatiitti of hin ganne, warra ulfina nama irraa qaban, warra of qaban, amantiidhaa fi jaalalatti obsattis warra seelkoo hin qabne haa ta'an. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa nama balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaanirra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollee akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin godhannetti warra of qaban, warra gaa'ela isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniif abboomaman akka ta'an haa gorsan. Akkasuma immoo dhiironni warri gara ijoollee akka of qaban gorsi. Waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin makne salphaatti akka hin fudhannes agarsiisi. Warri garasii nutti galagalan waan gadhee ittiin nu irratti dubbatan akka hin arganne dubbii sirrii sanaanis waan ittiin jedhan akka hin qabaanne godhi. Warri garbummaa jala jiraatan waan hundumaa ajaja warra isaan bulchanii haa fudhatan, itti haa tolan, dubbii isaaniitiinis hin mormin. Barsiisichi waa'ee Waaqayyoo fayyisaa keenya dubbatu kun waan hundumaatti akka namaatti tole mul'atu gochuudhaaf isaan guutummaatti amanamummaa gaarii haa agarsiisan malee warra waa miliqsan hin ta'in. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyoo kunis nuyi Waaqayyoo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas
gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota waaqayyoo ta'anii akka jiraannu gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaan abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Inni seera irra darbu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Yeroo gorsa kennituu yeroo balleessaa namaatti mul'iftus yaada muramaadhaan kana dubbadhu. Namni tokko illee si hin tuffatin. Tiitoos 3. Harka warra biyya bulchanii fi warra aboo qabanii jala of galchuu, abboomamuu fi hojii gaarii hojjechuufis qophaa'oo ta'uu isaan yaadachiisi. Isaan maqaa nama tokko illee otoo hin balleessin naga qaboota garraamota ta'anii nama hundumaatti karaa hundumaa gara laafina haa agarsiisan. Nuyis takka wallaalota warra hin abboomamne warra karaa irraa goran garba kajeellaa fi hawwa garaa isa foon gammachiisu warra guyyoota keenya hamminaa fi hinaaffaadhaan dabarsine namoota biratti jibbamnee walii keenyas jibbaa turredha. Garuu gaarummaanii fi jaalalli waaqayyoo fayyisaan keenya ittiin nama jaallate yeroo isaatti hin mul'ate. Waaqayyoo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef otoo hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nu irratti dhangalaasedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyootti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'eessa. Dhimmas hin baasaaf. Waliin morkii gowwootaa hidda dhalootaa lakkaa'uun wal loluun waa'ee seeraa irratti wal qoccoluun garuu waa'ee hin baasu. Gatiis hin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormee akka yaada isaatti cabsatu immoo al tokko al lamas erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaa irraa jal'atee cubbuu hojjechuu isaa nama ofii isaatti ofitti faradee ta'uu isaas beeki. Ganna Niqoopoolisiin ba'uudhaaf murtoo waanan godheef yeroo ani Arxeemaasiin yookiis Xiqisoosiin gara keetti argu ariitiidhaan achitti ana biraa dhufuuf dhama'e. Zeenaas isa seera beekaa sanaa fi Apoolosiin akka isaan waan tokko illee hin dhaabnetti hamma siif danda'ametti gargaarii karaa irra buusi. Namoonni keenya coba hin qabne ta'uu dhiisanii wanta cimsee barbaachisuu gargaaruu akka danda'anitti hojii gaarii hojjechuudhaaf of kennuu haa baran. Warri anaa wajjin jiran hundinuu nagaasiif dhaamu. Amantiidhaan warra nu jaallatanitti nagaa nuuf himi. Ayyaanni hundumaa keessanii wajjin haa ta'u.